Nagaa Caaluu nagaa Waaqayyoo Waaqa jiraataa sanii dhafa baay'atu hordoftoota qiddoo YouTube jedhu jalatti kan argamuuf kan jirtan hunduma keessaniif isiniin jecha jechuudha. Waa'ee minyoota akkasuma gaaddisee jechuudha. Osoo dhume baay'ee namatti tola jechuudha dhugaa dubbachuudhaa fi ani viidiyoo isaaniillee inni ilaalu jechuudha. Umtuu saayyuu wantumti namaaf galuyyuu hin jiru jechuudha. Wanti irraa baratamu hin jiru. Wanti irraa dhugaadha jedhanii fudhatanii hin jiru jechuudha. Yeroo kaanii barbaree walitti aarsuudhaan akka nama hixaana yookiin immoo wanta urgooftu wayii namaaf aarsuu barbaree walitti aarsuudhaan akkasumallee jechuudha. Dhagaa walirra kaa'uudhaan wantoota garaagaraati jechuudha kan isaanii irratti hojjetamaa ture jechuudha. Egaa obboleessi kunis immoo haadha manaa kootiidhaa fi maqaan isaa naaf hin qabamu mucaa koo dhabeenaniidha kan kana taasisee jiru jechaa jira jechuudha. Namoonni kaan immoo komentii jalatti maqaa gaaddiseetiidhaan kan dhufedha jechaa jiru. Ani jalqaba isaatii kaasee illee waan ilaalee waan hubadhe hin qabu jechuudha. Egaa viidiyoo garaagaraa irratti yookiin immoo chaanaalii tokko isaan irratti waan gagallakkifamuuf jechuudha baay'ee isaan ilaalee garuu yeroo darbe irratti jechuudha kan chaanaalii gaaddisee irratti galakkifame jechuudha. Ijoolleen hidhamte jechuudha. Gaaddiseen minyootiinis hidhamanii kan turan ilaaleen hanga dhumaatti baay'ee na ajaa'ibe jechuudha. Ijoolleen lafa honaa keessa jechuudha yookiin immoo mana honaa keessa jechuudha siraamikii irra cicciibsanii ansoolaa jala naqanii ijoollee lama walitti qabee ol fuudhuu yaala jechuudha mucaan kun jechuudha. Isaan garuu ol fuudhamaniif isaaf jechuudha achitti rurrukuta jechuudha dhugaa dubbachuudhaa fi baay'ee nama gaddisiisu jechuudha. Yeroo akkana ta'anii maalidha wanti isaan hojjechaa jiran hojiin biraa hin jiru moo maalidha ijoollee keenya maalidha warri yaman jechuudha. Ana ajaa'ibu jechuudha. Ijoolleen biyya biraa koo viidiyoo yeroo hojjetan viidiyoo bareedaa ta'e biraankii bareedaa ta'edha kan isaanii hojjetanii. Sini warreebuu walidhuu wal dararuu wal dhossuudha kan hojjetan jechuudha. Mee dhugaa Waaqayyoo maal jechuudha. Asirratti immoo jechuudha minyootii kanaanii hidheetu fidee iddoo kana kaa'e jechuudha. Jalqaba ishitoo ishee fidiin duratti gadi gombifamee iyyaa ture jechuudha. Achi booddee dahiyyee xumuratee booddee dhaqee ishii fidee dhufee jechuudha. Gaaddiseenis akka ishiin jirtu hin beeku minyoota kana fidee harka ishee walitti fidee achi booddee kinoo teessisee gaafachaanii ture jechuudha. Minyoota jedhee waamaa ture jechuudha. Ishiin amma maqaa isheetu dagatteetti waan hundumayyuu dagatteetti jedhee jechuudha. Waama minyooti jedhee achi maal maraattee maal minyoot jechaa hooltaa. Minyoot maalidha? Minyoot eenyudha? Minyoot jettaa jennaaniin maqaa ishee dagattee minyoot jechuun maqaa keedha. Kanaafiyyuu ofitti deebi'i mataa keetti deebi'i jedhaan jechuudha. Mucayyoon gidduutti akka nama gaariitti yookiin immoo akka nama sirrii ta'eetti kan isheen haasoftu. Gidduutti immoo waliin dhoofti jechuudha. Hin kolfiti. Bakka qophaa ishee akka sissirbuu wayii akka kokkolfuu wayii tattaati jechuudha. Inni immoo ani waan hin godhu dhabee jira waan hin ta'u dhabee jira. Waan isheetti himu barbaadu tokkotu ni jira ture garuu immoo akkamittiin isheetti maashinoo akkanadha ofoo hin beektu jedhe jechuudha. Rakkoon keessan maalidha? Rakkoon keessan maalidha? Seerrichi biyya keessa hin jiru moo iyyuu jaalataniituma itti amananiiti moo maa inni mana naan galle namni kana qabu jechuun akka namummaa tokkootti jechuudha. Hojiin isaan hojjetan kun gaarii miti. Namni yoo fira dhabeeyyuu namummaan isaanii itti gaafachiisa jechuudha. Garuu immoo itti amananiiti kan isaan akkana gochaa jiran jechuudha. Namni biyya ormaa keessatti akkana ta'ee biyya ormaa keessatti akkatti wal hidhee biyya ormaa keessatti akkatti wal dararee jechuudha. Har'a qophaa ishee hidhamte yeroo tokko immoo gaaddisee fi minyoot walitti hidhanii jechuudha. Duubarraan ni cagada ture. Akkasumas immoo gaasii fidee fuuldura kaa'eetu ati manaan kootii fi mucaan koo eessa jiru himuu baannaanii sinitti affanaddaasisachaanii ture jechuudha. Ijoolleen nuti hin beennu jechaa jiru jechuudha. Nuti hin beennu jechaa turan jechuudha. Akkamittiin isaan dhossuu danda'anii yeroo darbe okkoo ishiitu gaaddisee haadha manaa namicha kanaatu gaaddiseetti kasala qabsiisee barbaree itti naqee harka ishee walitti hidhee ulsiisaa ture jechuudha. Akkamittiin gaaddiseen eessatti balleessite?
maalidhamee naan galle gaaffinatti ta'e dhugaa gaaffinatti ta'e jechuudha. Hojii gaarii isinitti fakkaate moo kan nama dhibu viidiyoo hojjetataniitu chaanaalii mataa isaanii irratti gallakkifatu jechuudha. Borokkootti miidhamtu innaa anis immoo booddee immoo maallatti kolfitaa in sobda maqaa keewwan laalle jedhee jechuudha. Irratti ba'ee morma ishee asii gadi cunqolaasee jechuudha. Morma ishee qabee tumaa ture jechuudha. Lubbuun nama bara kanaa jechuudha. Gooftaa hubadha yookiin immoo galabaadha jechuudha. Akka tasaas harkatti ba'uu dandeessi. Akka tasaa namni nama harkatti miidhamuu danda'a. Waan gootan hubannaaf ogummaadhaan godha. Dhugaan siniin jedhe. Waan gootan hundumayyuu fi'uu hojjettan ilaaluu isaatii hubannaa sin barbaachisa jechuudha. Hubannaa sin barbaachisa. Dhalli kun yoo ta'u asumatti ishiinumti immoo jechuudha. Arkumti isheeyyuu hidhamee kolfaafa iddoo isheetti deemtu jira jechuudha. Kolfaa akkasumadhaanii barandaarra ni deemte jechuudha minyooti kun jechuudha. Dhalli namaa akkoo wantoonni garaagaraa irratti gahuudhaan viidiyoo hin taane irratti hojjetamuudhaan akkoo sammuu isaa gadi dhiisa. Jireenya isaa akkoon dagata. Gaafsana maal ta'uuf? Moo akka isaan ba'anii daandiirra deemanii sin nagaa taatanii? Haatoo jechuun na ajaa'iba. Ati gaaddisee sunuudha maalidha ishiin? Sammuun hin hojjetamu dhugaa dubbachuudhaaf. Ilmoo ofirratti namni akkamittiin awwaana xaaxaa kana hundumayyuu fiduu danda'a. Ammamaa balleessitu ilmoon, ammamaa yakkitu ilmoon. Hanga kanaatti hanga ishiin dararamtu, hanga kanaatti akka ishiin tumamtu, hanga kanaatti hanga ishiin maraatummaaf du'atti adeemtu. Calluma jettee yeroo ilaaltu xiqqoodhuma isheetti nagaamu dhugaa waaqayyoo an akkanatti dhagaame waaqa. Taa'ee yeroo itti yaadu dararri ijoollee kanaa rukutamuun ijoollee kanaa yoom ga'an jedhan. Bishaan illee dheebochaa jiru jechuudha. Nyaanni hin jiru mana keessa jechaa jirti jechuudha mucayyoon kun viidiyoo kana irratti dubbachaa turte jechuudha. Innaa nyaanni kan jedhamu hin jiru minyootiidhaan jechuudha. Yeroo inni hordoftoota keenya maalii keenya jedhamu nuti hordoftoota keessan miti dhugaa yeroo isin akkanatti hojjettan hordoftoota keenya jettanii yeroo saba Oromoo waamtan saalfattanii eenyu bakka buutu meesin eenyudhaaf hojjechaa jirtu meesin kunimee barnoota kan jedhamu yuufmee of keessaan qabu. Wal adeemtonni mee wanta sin gootan ilaalanii misa sin hojjettan mee hojjetu. Mucaan kun atama jechaa jirtu kun waanumati gootu waanumati goote ilaalee borusi jalaa viidiyoo kee ilaaluun hin oolu isatti goote godha jechuudha. Gaafa sana weessaratta. Yuuyyooftanii jechuudha. Amina waa yaaddanii yuuyyooftanii. Sayyummoo qarshiin qabu qabettesseen qabu jedha sirraa jechuudha. Maal goonuree nuti hojii kee dhawooti. Hojii bareeda ta'e hojjedha. Dhuga ijoollee Oromoo maal taatanitti baay'een namaa jechuudha. Inni kaawwaltu manni kaawwarree manni kaawwalaan rabsa. Inni kaan icciitii na biraa qabdaa icciitii kennan beeka qabettesse kennan beeka jedha. Inni mana qabu mana isaan safeeffatu inni dhala qabu dhala isaan safeeffatu asuma irratti bahee jechuudha akka barbaade wal godha jechuudha. Inni biraa koo wal guddisuudhaaf kaata giruubii hidhatee akkatti inni wal guddisu akkatti inni waliif dhaabatu akkatti inni seenaa walii jijjiiru hin argine sin asirratti ol baatee jechuudha waltuma ishiin akkoo akkas jedhaati wal busheessaa jechuudha. Akkas miti walirratti qabsoomuu osoo hin taane waliif qabsoomuun gaariidha dhugaan siniin jedhan. Hojii gaarii hojjechuudhaan wal gargaaruudhaan xiqqaa guddisuudhaan wallaalaa beeksisuudhaan akkasittidha malee akkanattidhaan miti jechuudha. Kanaafiyyuu namoonni tokko garuu qabsiifamuu qaba naamina jechaa yeroo jechuudha mucaan kun qabsiifamuu qaba lubbuu dhalootaa irratti taphachaa jira jedhamee kan babarreeffamus ni jira jechuudha. Akka dingataa namni wayii jechuudha. Namni wayii akka dingataa poolisii wayii bitee fidee sitti dhufee akkam taatan mati. Maa jettan mati. Dirqama kee deemta akkoo isaan faana. Haadha manaa maali akkatti kan hojjatte hiitee Faatimanaan kee dhufti moo reebdee Faatimanaan kee dhufti. Mee bishaan jechaa jirtuun kan bishaan illee itti kennuu dhiisee jechuudha. Ijoolli maa maraachatu mee. Naasa kanaadha dhugaa dubbachuudhaaf hordoftoota keenya mee ijoollee kanaaf kadhadhaa isiniin jechuun jaalladha. Dhugaa baay'ee nama gaddisiisa. Ji'oota lakkoofsisee jira jechuudha akka ittiin dararamuu jalqabanii. Gooftaan koo sinaa eebbisu eebbifamaa akkasumallee maatiin haa ta'uun na jabeessaa isiniin jedha eebbifamaa shaaloom.